isaanii haa guutu bakka isaan itti baasan sanitti oduu isaan hin qaabanne wallaahi horri ijoolleennan namni isii dhugamaan gubata mucaa kanallee fooloo godhaa akka fidee asirra isin dubbisee hafuura baafattan hafuura haa baafatu innillee fooloo godhaa mucattii tanallee du'aayii godhaa keessattuu horra isii baasee du'aayii godhaa ani as taa'ee ijoolleetiyya fiduu dadhabee kana beekaa haadha ciniinnatanii bakkuma isin gubattan sanii mucattii tana baasan malee ispoonsarri hin jiru cufameera Kanaadaa ana keessa jira fayyaa naataa isin jaaladhaa ulfaadhaa atis mucaa rabbi si haa dubbatu yoo tana fooloon sabasabatta siin jedhaarani fooloon sabasabatuuf kana banate siin jedhan nu ammoo hafuura baafanne oluu naman seensisanii abboo rabbiin si haa guddisu fayyaa naataa bakka hojiitii gabbayee isin dubbisee dhiifama isinitti dheeressee haguma haati namaa gubattu gubadheeti reediilleen tuqinaa jechuu barbaada gizee maroo mucaa kana bareechisee argaa daa'ima kana wallaahi harka isaati arga innillee hadha okii waa maal jedhama homaan jedhuuti ulfaadhaa kabajamaa isin kabajaa yoo badaallee dubbadhe dhiifama yoo hamtuullee afaanii nabaate akka haadhaa ta'ee dubbadhe dhiifama naa godhaa rabbiin isin maroo akkanatti gumaa isinii haa baasu. Galatoomi harmee teenya ulfaadhu zayituna haadha gootaa haadha dhiiraa galatoomi namni yoo quuqaa namarraa buqqisee akkasitti waan nu keessa jiru dubbatte hamtuun dubbanne nuti ammallee qeeqa nama tokkootu hin keene eenyunillee hin keene wanti nu jechaa jiraannu yoo taate duraan dursa akka dubartiititti akka haawwalee teenyaa akka obboleetti teenyaa akka haadha mana keenyaatitti baga gammaddan dubartiin jechuu barbaada itti aansuudhaan obboleetti teenya ammoo ta yeroo hunda osoo miidhaa qabdu ani hin miidhamnetu ta yeroo hunda osoo dhiibbaan itti jiru ani hin dhiibamne jettuun baga rabbiin gartee obsa keessii dhagaye baga rabbiin gartee cunqurfama kan kee miidhama kan kee ulaasitti cufamte san rabbi sirraa bane jechuun hin barbaada fakkeenya yoo fudhattan taateeti muciyyoon tun gaafa namni gabbayee quuqaasii dubbatu lakki waa kiyyan dubbatina ani bultii tiyya keessan seenina namni jechaa ture muciyyoo tana kabaja namatti qabuudhaaf malee qunxuuxamtee guddifamtee fi kabajamtee ilma naqee kabajaatii baatee malee sila hadda namni galgalaa ganama asirra taa'ee qabeenya kiyyarraa na buqqisanii qabeenya kiyyarraa na ari'anii jettee galgalaa ganama mana ho'aa keessaa gad darbanii ala teesseeti waa'ee kiyyan dubbatinaa jechaa turte muciyyoon kun kunatu nu dubbisa nuti hadda gaafa namni ulaatti cufe rabbiin ulaa gartee takaabaa kibbaa ta'ee haa baata jiruuf duniyaa gartee gaafa ta jiruuf agara rabbi irraa banu kana fakkeenya asirraa fudhadhaa jechaa dubbataa jirra malee ilma namaa kamiyyuun tuqne nuti rabbini arga nama miidhe hadda gartee muciyyoon tun gartee osoo hadha isiin kaleessa namatti tarkaanfatte tarkaanfii takka wallaahi osoo namatti katattu taate rabbi isiin milkeessu hadda biyya kaayiroo san keessatti guddaa xiqqaan feemasni kan gartee namni cufti beeku kan mallaqaan deemuu danda'u kan harka namaarraan deemuu danda'u biyya san keessatti hidhamee osoo taa'u biyya san keessatti ulaan itti qollofamtee gartee osoo teessu hadda rabbi muciyyoo tana ulaa irraa saaquun isii maaliif waan isiin rabbi biraa haqa qabduufi waan isiin haqqi isii itti qollofamte waan namni ulaa itti bane cufee jecha rabbiin ulaa irraa bane jechuudha ammallee wanti isin beekuu qabdan dubartoota keenya ilmi namaa yoo si miidhe wallaahi miidhama san rabbi irra cuuf kaa'i gaafa ati rabbi irra cuuf keette ammoo rabbiin ammoo cufaa ilmi namaa sitti cufe saniidhaa miti waan gartee jiruuf jireenya tantee ittiin mul'attu rabbi sii kenna fakkeenya muciyyoon tun dhiibamaatiin turte mee muciyyoon tun qabeenya qabdi bultii horattee qabdi mana keessaa gad darbamte waa'ee mana kiyyaa jettee waa'ee meeshaa kiyyaa jettee dubbattee si dubbatti dhageessanii hin dhageenye gaafa namni quuqamu gabbayee dubbatu waa'een kiyya hin dubbatinaa jechaati turte arrabbi irra cuuf kaa'ee jechaatiin turte gaafa gabbaanii qeeqan isii bichaa miti namna waa'ee isii dubbatu gaafa gartee biloo godhan qeeqan arrabsan argaan turre gaafa duraa reediin taphatu viidiyoo xiqqisuu takka waraabeeti reedii keenya baga gammaddee baga rabbi si gammachiise garuu obboleettiin teenya mufuroo warri kaleessa gartee gaddaaf gammachuu hojii keessa waliin dabartan warri quufaaf dheebuu keessa waliin dabartan akkuma gartee ati gammadde kana osoo yeroo takka dhuftee viidiyoo si hojii waraabdee kolfitee si biraa gammaddee jedhee biloo kuna godhan wallaahi lazim keessa garaa nama nyaati dubbiin jettu kanaafuu walumaa galattuu baga milkooyte isiin rabbiin akka namaa hin jiru waltaajjabne yaa waaqayyo ati rabbiin kan wallaahi kan cunqurfamaati kan miidhamaati kan rabbiin kan laafaati jechi jedhu dhugaadha obboleetti teenya wasiir mee namni ol baate kun atillee waa dubbadhu dubartiidha natti fakkaatte gammachuus taatu gaddas taatu asumaan mee dabaree siif hin kennina ergaafilleen shamarran yookaan obboleeyyan keenya kanaaf waan nu dabarsiisin kenna. Waan carraa biyya fidhannee beeki narraa fudhatanii qo'ee dhiifamaa ijoolleen asalaallee nama arrabsite jedhan nama takka arrabsee hin beeku anammaa miti. Yaa Kanaadaa deemte. Koppilii godha sheer godha taaptaabii kana qofa dhibbaan gaa hundi keessanuu yeroo tokko taaptaa godhaa miti. Yeroo
yeroo uummanni iyyuu irratti bahee irratti duulu san guyyaa takkaayyuu ani waa takka isaan jedhee hin beeku. Ani warra sharrii namaaf yaaduu jedhe ani. Uummata kiyyaa ani warra sharrii namaaf yaadu malee warri khayrii nama dhugaadhaan rabbii isaatitti amanee rabbii isaatiin waan qabu hundaayyuu rabbii isaatitti dhiifate waan silaa barbaadu san bakka barbaadu gayaa. Warri mootuyyuu sharrii namatti yaadu akkuma sharrii namatti yaadetti jedhe malee ani nama takkaayyuu hin tuqne warri narratti haasa'aa jirtan dhiifama isiniin jedha. An jecha kanaaf jedhe malee waan biraatii miti. Reedilleen keenya ishilleen teenna tuunillee teenna garaagarummaa takka hin qaban anaaf jechuudha. Abbaan abbaa fedhe wajjin jiraatuu danda'a. Sun mirga dhuunfaa isaa ta'an gammachuu isii ibsatuun dhufe malee waa'ee dhimma nama harrabsuu keessa hin jiru. Baga rabbiin isii gammachiise. Ammallee namni keenyallee ijoolleen keenyallee shamarran keenya jechuun barumsa yoo dhuguma wallaahi shamarran jechuudha. Shamara taane barumsa waan jedhamu haadha firootirraa fudhachuu qabna jechuudha. Hundumti keenyaayyuu shamara kataati hundi keetiyyuu jechuudha. Maaliif namni gaafa obsa qabaate gaafa waan qabu hundaayyuu waan itti dhufe hundaayyuu alhamdulillah jettee gaafa fudhatte rabbiin akka of duratti immoo si ibsu kanaattiin arguu dandeessa jechuudha akkanumatti. Maaliif miidiyaa kanarratti bahee kawaa meeqa jedhu argaa turre garuu isiin guyyaa takka gadi baate waa kana na baddalee waa kana na godhattee nama takkaallee ijatti qabdee namni isiin dubbatte takkaas hin jiru namni arge takkaallee hin jiru jechuudha. Baddalamaanii rabbumatti gaafa dhiifate rabbiin immoo isaa tumsa waan ta'eef jechuudha. Ammallee bakka jiru sanitti dirreen isii bakkeen isiin dhayite sun isii haasimattuu Oromoon achi keessa jirtanillee amaanaa isinitti kennannee jirra. Nu jabeessaa nu qabaa maaliif bikka isiin jirtutti warra achi keessa jirtan deemaa warra achi keessa turtanii jiraatan jechuudha. Warri biyya san keessa jirtan oloonni beeytani qaatii nu jajjabeessaa haadha firoo haadha dhiiraati. Wallaahi dubartii meeqatuyyuu argaa kan jiru jechuudha. Ilma ofii gatee biraa deema jechuudha. Garuu akkasitti biyya san keessatti qabdee ilaali ilma kiyya jettee anarraa bahe jettee akkasi qabdee amma rabbiin caarraa kana isiin gahe jechuudha. Isinillee warri shamarranii kana jalatti ilaaladha. Ilma kee gaafa argatte jabeeffadhu. Maaliif rabbiin gaafa waan tokko ati darbite bara waan tokko gaafa ati ofirraa darbite ta'e jechuun waan ati badaa ati hojjette san badaman rabbiin si qaba. Waan ati keerii waan gaarii ati dalayde rabbiin bakkuma gaarii si gaha akkuma firoo kana jechuudha. Ammas ilmoo isillee ilmoo guddaa rabbi nu haa taasisu beeka hayyuu rabbi nu haa taasisu isillee rabbi umrii isii nuuf haa dheeressu jaarsa isii kan isiin kan dura dhiise sanillee jechuudha rabbi walitti haa deebisu. Ani Oromoon nama walitti deebisa malee nama waliin nabsiisu ammallee rabbi walitti isaan haa deebisu. Wallaahi nagaan isaa waliin haa jiraatanii haa gammadanii jedha. Keessattuu jechuudha ijoolleen Kanaadaa keessa jirtan Oromoo taatanii jechuudha haadha firoo akka nu jajjabeessitan jechuudha. Nu jabeessaa isiniin jedha. Karaa biraatitti warroonni na fudhatan dhiifama rabbii fi rasuulii jedhaati afoo inaalillaa isiniin jedheera. Galatoome obboleetti teenya baay'ee ulfaadhu. Galatoome kabaja dubbiin jirtu sanuma. Namni biraa namni hin dubbanne mee waziir dubbadhu mee na tolse harkisee ture jala kanaaf namni barreessaa. Lumaan keessanuu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dubaayee dubbachuuf haadha biroo rabbiin bagaa dabalee kanaan ishee hedduu gammanne wallaahi hedduu garaa nu nyaatti obsa qabeetii namaati hedduu akka malee qalbii teenya nu cabsoo turte. Har'a ammoo ishee bakka kana geesse arguudhaaf hedduu gammachuu qabna. Rabbiin ammallee umrii dheertuu kannee fi inshaallah isiif ilmoo isillee rabbiin nama waan kana keessa dabartee jiraame fakkeenya intala Oromoo shamaraa takkaaf taatu fakkeenya rabbi ishee haa godhu. Wallahi akka itti ibsadhu na wallaalchise annin boo'ee giseen fiidiyoo isii harkee dura isaan bosotan harkee amanuun dadhabe wallahi amanuun dadhabe amma akka tasaa si jala dhufe atis hedduu galatoomii ulfaadhuu akkanatti yaada namarraa fuutee yaani waan nu dhagaame ibsachuu keenyaaf ulfaadhuun sin jawaaba hedduu takka. Galatoome ulfaadhu obboleetti teenya namni gammachuu fi ibsachuun quuqaa qaba namni martinu. Keessatti dubartiin teenya yeroo baay'ee bakka quuqaa fi itti buqqeeffattu hin qabdu. Miidhama ofii san miidhamteetuma cadhifti malee bakka quuqaa fi itti buqqeeffattu hin qabdu. Obboleettiin teenya namni bultiin namaa akka diigamu barbaadu hin jiru. Wallaahi bultiin obboleettii teenya hadhallee deebi'ee rabbi walitti haa deebisu. Nuti diigaa nama kamiituu hin qabnu. Hijibbaa nama kamiituu hin qabnu. Garuu wanti keessa garaa nama nyaatu. Obboleettiin teenya tun miidhaa isiirra ga'e gammachuu isii dheebuu isii beela isii gabbaatee hawaasa kanatti ibsattu dubbii tiyya miidiyaa irra oofina
namni akka waa kiyyan dubbanne waa'ee bultii xiyyaara bommaa na argattee caddistee adda dhugaasantu galee baga gammadde jechaan itti turre malee jibbaa nama kamiitu qabne inni obboleessa keenya isinis obboleetti keenya nuti gartee mee muciyyoo tana hiikamanii si hiikamtee si namni dhaggeettan jirtan garii osoo taate asirra baatee asirraa iyyiti wallaahi latif waan kiyya na dhooggatee akkasana godhee meeshaa kiyya na dhooggatee distii kiyya na dhooggatee maal kiyya chinnaaf gabbaatee dubbattee hin dubbanne. Gaafa qishinaa godhatanii garanaa isin akkasii dagalee arrabsan miidiyaa gubbabbaanii ija ummataa dura ta'anii miidiyaa irratti arrabsan. Hawaasni kun muciyyoo tana hedduu jaallata. Jecha isin jettu raanaaf osoo isin gabbaatee boottee ummatatti himatte ummanni keenya isin raanaaf ni beeytan. Hin dubbadhu jettee of qabda. Miidiyaa irratti agartanii mee akka namni galgalaa ganama asirraa geemii taphatee akka namni galgalaa ganama asirraa iyyee iyyisiisee adda isin tun gartee ijitullee mirga qabdi. Feemasa muciyyoon tun har'a miidiyaa kana gubbaa bayaan jirtu. Hadda warra amma dhufee asirraa bifa haarayaan dhufee asirraa akkana iyyuu kanarra jalqaba dura miidiyaa kana fayyadamti. Yuutuubii qabdi, feesbuuka guddaa qabdi, kallattii adda addaatiin jechuudha. Garuu of qaqqabuun isii kuni kabajatti hore. Tokkoffaa maatii fi maatii kabajaa qaburraa ganda kabajaa qaburraa akka dhufte. Dubartiin Oromoo takka kabaja akkamii akka qabdi? Soddaa qabdi. Soddaatii fi mana kabajaa. Erga namaanis gargar baate soddaa fi kabajaa akkasitti jiraachuun sun nu boonsee osoo hadda isin kaleessa nama arrabsite. Ganda namaa osoo arrabsite hadda gabbaanee waa isin dubbannu. Hadda gabbaanee suuraa isii kaayyannee bakka isin nu hin beeynetti bakka isin maalummaa keenya hin beeyne gabbaanee keerii isin dubbannu jechuudha. Kabaja qabdi jechuudha naamusa qabdi. Haadha manaa namaatiin yaa naamusa yoo qabaatte ati eessatti illee kabaja qabdaa